welcome. Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaraadha. Yeroo dheertu akka faddabannee turre dhiifama. Amma yoo rabbi jee barnoota waa'ee baankii islaamaa yookaan faayinaansii islaamaa irraa haasofna. Bu'uuraalee faayinaansii islaamaa maal fa'aadha kan jedhu irraa haasofna. Wanni kuni koorsiin kuni barnoonni kuni barnoota guutuudha. Yoo rabbi jee kutaa kutaadhaan kan itti fufnu ta'a. Arraa ammoo boqonnaa kutaa takaffaa irraa haasofna. Wanni baankii islaamaa yookaan faayinaansii islaamaa kuni waan guddaadha. Sooti xiqqeessee gaggabaabsinee hanga danda'ametti akka hubachuu namni danda'u jee yaadutti gabaabsee hangaan dandeetti kan nu dhiyeessu ta'a. Arraaf boqonnaa takaffaa kutaa takaffaa irraa haasofna. Fakkeenyaaf boqonnaa kana xumura boqonnaa kana irratti mata dureeleen nuti ni hubanna jee yaadu keessaa tokko baankiin islaamaa maal jechuudha yookaan faayinaansiin islaamaa faayinaansii islaamaa faayinaansii jechuun maallaqa jechuudha. Faayinaansiin islaamaa maal jechuudha? Baankiin waa'ee maallaqaatti hoogganu waan ta'eef kanaafuu tokkuma dhiifama wajjin. Faayinaansii islaamaa jechuun maal jechuudha? Ni hubanna jeetiin yaada. Itti aansee islaamic economic model yookaan moodelii diinagdee islaamaa maal fakkaata? Maali? Kan ijoollee hubannoo kan argannu ta'a. Islamic finance, faayinaansii islaamaa. Waa'ee faayinaansii islaamaatis kan ni hubanna jeetiin abdii qabaa. As jalatti shari'aa fi fiqiitu jira. Itti aansinee features of Islamic finance amaloota yookaan wantoota baankii islaamaa yookaan faayinaansii islaamaa kana keessatti hammataman maal fa'aadha? Maal fa'aatu keessa jira? Kan ijoollee ni hubannaa jeetiin yaada. Fakkeenyaa fi wantoota akka seera islaamaa keessatti ribaan dhalli dhorkaa, qumaarri dhorkaa, kasaaraan qaama tokko irratti kufuun kun dhorkaa, wantoota seeraan alaa, wantoota sirriin ta'in gurguruu fakkeenyaa fi dhadhaatti muuzii idaatee gurguruu, deematti sukkara idaatee gurguruu, wanni kanaa kun dhorkaa. So wantoonni akkanaa kuni seera baankii faayinaansii islaamaa keessatti dhorkaadha jechuudha. Wantoota akkanaa kana ni hubannaa jeetii yaada. So arraaf boqonnaa takaffaa kutaa takaffaa kan irraa dubbachuu ta'e definition yookaan hiikaa baankii islaamaa faayinaansii islaamaa irraa kan dubbannu ta'a. Maallaqa maallaqni maali faayinaansii islaamaa keessatti kan jiru jechuun maali faayinaansiin islaamaa hiikaa isaati irraa kan hubannu ta'a. Mee caamsa kana booda kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Galatooma faayinaansii islaamaa jechuun maal jechuudha? Maali hiikaan faayinaansii islaamaa? Seera faayinaansii islaamaa keessatti maallaqa jechuun bu'aa mataasaa kan keessoo bu'aa mataasaa hin qabu maallaqni seera baankii islaamaa keessatti yoo waan jijjiiruun qaban. Maallaqni tokko fakkeenyaaf waan takka gizee bitu waan san vaaliyuu godha. So maallaqni tokko mataasaatti kophaasaatti bu'aan qabu jechuudha yoo waan isaan wal jijjiiru hin qabaatin. Kana jechuun maallaqni akka seera islaamaa keessatti bu'aan maallaqni meeshaa itti waa wal jijjiiru jechuudha. It is a mechanism of payment. Teeknika yookaan mala kafaltii jechuudha. Waa tiraanisfar walii dabarsuudhaaf. Galtee waan takkaan si kanna atis wayinaa kanna. So ani maallaqaan si kanna ati mana naa gurgurtaa jechuudha. So maallaqni kuni amma kan inni bu'aa qabaatu manni inni bitu san yoo jiraate. San jechuudha akkanumatti maallaqni mataasaa bu'aan qabu. Maallaqni mataasaa bu'aan qabu hoggaa jennu fakkeenyaaf maallaqa si kannee maallaqa kanarratti idaatee naa kannu sirrii miti jechuun riba adda ta'a. Dhalataa dhalli dhibbarraa dhibbatti seera amantii islaamaa keessatti dhorka. Akka hubannutti jechuudha. Dhibbarraa dhibbatti dhorkaadha dhalli. Seera amantii islaamaa keessatti. So kanaaf maallaqni mataa isaatti valuable miti waan bu'aa qabu miti jechuudha. Yoo wanni inni bitee gurguru wanni inni jijjiiru hin jiraatin. Tokko akkana. Baankii islaamaa keessatti maallaqa jechuun akkana jechuudha. Kan biraa baankiin seerri faayinaansii islaamaa wanni inni bu'uureeffatu shari'aadha. Shari'aan ammoo maddisii bakka lama. Qur'aana Rabbii subhaanahu wa ta'ala hadiisa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam waan lamaan kana bu'uureeffata. Waan lamaan kana sammuutti qabachuu qabna jechuudha. Hoggaa waa'ee faayinaansii islaamaa barachuu deemnu bu'uurri keenya shari'aa ta'u shari'aan ammoo madda lamarraa dhufu hubachuu qabna jechuudha. So kanaafuu wanni faayinaansii islaamaa wanni seera faayinaansii islaamaatiin wal qabatu waan lamaan kana cabsuu hin qabu jechuudha. Kana akka hubattanii barbaada. Itti aansinee seera baankii islaamaa yookaan faayinaansii islaamaa keessatti tilmaamni hin danda'amu tilmaamaan. Torbaan dhufu yookaan baatii lama booda wanni kun gatiin isaan gana taateette tilmaamaan waa godhuun hin ta'u jechuudha. Maybe gatiin si gabbuu maltee jechuudha gaafa sana. Itti aansinee hasaaraan
seera baankii isla faayinaansii islaamaa jechuun hasaaraan qaama tokko irratti kufuun qabdu qaama lama jidduutti dirqama qoodamuu qabdi jechuudha. So tiraanzaakshinii yookaan waljijjiirraan hasaaraa keessaa qabu yeroo gaggeeffame hasaaraan dhufu suni qaama lama irratti kufuu danda'u qaba. The same as profit akkasuma bu'aan dhufulleen jechuudha. Yoo fakkeenyaaf amma baankiirraa ani fakkeenyaaf waa liqeeffadhee takka abalurraa waa dhufee walitti dhufnee wanni suni hasaaraan dhuftee hasaaraan suni qaama takka irratti kufu. Qaama lama irratti kufuu qaba. Hasaaraan dirqama qaama lama jidduutti qoodamuu qabdiidha. Kunis wanti hiika baankii islaamaa yookaan faayinaansii islaamaa jennu irraa tokko seera faayinaansii kan nuti beeknu kanarraa wanni adda godhu seera faayinaansii islaamaa inni tokko isa kanaa jechuudha. Faayinaansii islaamaa riiskii yookaan hasaaraan nama tokko irratti hin kuftu ni qooddamti. Kuni waan faayinaansii nuti beeknu kaan sanirraa adda godhurraa inni tokko guddaan isa kana jechuudha. Itti aansinee wantoota koman ta'an laalla fakkeenyaaf amma wantoota waloo kan silaa as keessatti hammatamu waan akka gabaabsinee mata duree introduction keessa waan jiruuf kan laallu ta'a. Kana yeroo jennu as keessa maaltu jira? Muraabahaa, ijaara, mushaarakaa, mudaarabaa, takaaful waan jennu kanatu jira jechuudha. Kunneenis hiikaa faayinaansii islaamaati. Akkana jechuun fakkeenyaaf instrumentii beeku wanni kun amma siistama yookaan meeshaa siistamni faayinaansiin islaamaatti fayyadamu keessaa tokko maal jedhama? Muraabahaa jedhama jenne. Amma muraabahaa jechuun asseetii yookaan qabeenya mana haa jennu takka yookaan makiinaa haa jennu. Qabeenya tokko ka baankiin bitee maamila isaatiif waliigalteedhaan dabarsuuf jechuudha. Waliigaltee yeroo itti gaawwanni inni sii dabarsisan kafalamuuf. Ijaaraa waan jedhamutu jira. Lammaffaa ijaaraan ammoo qabeenya manaas haa ta'u makiinaas haa ta'u kan baankiin bitee liiziidhaan yeroo murtaa'eef maamila isaatii dabarsu jechuudha. Itti aanu mushaarakaan shirkinnaadha. Investment partnership jedhanii shirkinnaa. Hibra shirkinnaa maal partnership, sole proprietorship, corporation waan jennu kana jechuudha. So just like akka joint venture jechuudha. So namni lama walitti dhufee takka aanaa fi baankii takka aanaa fi walitti dhufnee wanni walitti dhufnee investment goonu jechuudha. Mushaarakaa jechuun shirkinnaa jechuudha gabaabsee giseensiimu. Kaan ammoo mudaarabaa jedhaniin partnership financing jedhaniin isa kana under financing contract. Inni kuni gaafa namni tokko kaapitaala dhiyeessu tokko ammoo humna namaa dhiyeessu jechuudha. Humna namaa gisee jennu waan humnaan dalagan qofa osoo hin ta'in tokko beekumsa dhiyeessee tokko maallaqa dhiyeessaa jennu. Siigaltee so waliigaltee kontraata qaama lamaan kana jidduu jiru qaama lama ha tokko beekumsa yookaan humna namaa dhiyeessu ha tokko ammoo kaapitaala dhiyeessu. Inni kun maal jenneen mudaarabaa jenneen. Haan ammoo takaaful it's mutual insurance. Takaafuliin inshuraansii gama lamaanii jechuudha. Mutual insurance. Qaamni kunis itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Isa san jechuudha. Duuba arraaf hiikaan faayinaansii islaamaa kaniin gabaabsee hangaan danda'utti cuffee isinii dhiyeesse kana fakkaata. Boqonnaa takkaffaa kutaa lammaffaa Islamic economic model mata duree jiru irraa kan itti funuta. Modelli diinagdee islaamaa kan jiru irraa kan itti funuta. Haaluma kanaan gaggabaabsee kaniin isinii dhiyeessu ta'a torbee dhufu guyyaa akka irraa. Hanga torbee dhufu walitti deebinu warri hanga ammaa subscribe gootan hedduu galatoomaa. Warri subscribe godhin illeen subscribe godhaa like share godhaa. Yoo rabbi jee itti fufiinsaan barnoota kana ilaa boqonnaa dhumaatti kan itti fufnu ta'a. So qophii wal fakkaatu nunga walitti deebinu. Peace.